Ashama harkafoonni akkam jirtu daawwattoota Margaa Show imala gootaa. Imalli gootaa keenya har'aaf jenne kunoo eegaleera. Akkuma yeroo kaanii ispoonsarri keenya Pilaatiiniyemii Baankii Gadaati. Baankiin Gadaa baankii dhaloota haaraa. Dinagdee keessan utubuudhaaf jiruu keessan jijjiiruudhaaf kan onnatee ka'e Baankiin Gadaa ispoonsara koo Pilaatiiniyemiiti. Akkasumas ispoonsarri koo warqee immoo Temir Properties. Temir Properties mana qulqullina qabu iddoo qulqulluutti sinii ijaarra koottaatti galaa siniin jechaa jiru nu faana bu'aa. Seenaa addunyaa kanaa keessatti takka baay'ee amanamanii waa hunda murteessu, waa hunda sirreessu, waa hunda gochuudhaaf itti gaafatamummaan namatti kenna. Qaaf biraa immoo kun hundi namarraa ka'ee tarii akka qodaa cabee bu'anii lafatti kufuunis jiraachuu danda'a. Kun seenaa dhalli namaa dabarsee fi har'as dabarsaa jiru. Imala gootaa Margaa Show har'aatiin dhimmi nuti irratti dhiyeeffanne jira. Dhimma garaagaraa kaafnee haasa'uudhaaf jirra. Guddaa galatoomaa mee isin eenyu walaa bara dura. Asirratti argamu kootiif galata guddaan sinirraa qaba. Saamu'eel Gazuu Immaanaan jedhama. Tole obbo Saamu'eel mee guddina keessan akkamitti yaadattan haala guddinaa? Guddinni kooti egaa iyyuu dhaloonni koo Hamboodha. Mana barnootaa galee bara 2008 jalqabee immoo as Finfinneettan baradhee umurii ilma namaa tokko keessatti wanti akka seenaatti nama mudatu tokko hin jira. Bara 87 barnoota koo kuteen jidduudhaan kan yuunivarsiitii illee tuqaannaa dhufee ture. Haa ta'u malee immoo bara sana keessa immoo bara qeerrummaa koo ture sanaa fi wareegama dhaaba keessa ture. Dhaaba kana immoo baandii gadaa keessan hojjechaa ture. Dhaaba abaaboo keessa turtanii? Dhaaba abaaboo keessan ture guulalleennaa ture sana. Isaan wajjiniin gaama bara 95tti dhaaba kana wajjin duuba isaa ture. Baandii gadaa keessan immoo bara 1987 jalqabee dhaabni guulallee jiru sana Mulugeetaa fa'aa wajjiniin Ilfinesh Qannoo fa'aa wajjiniin Maammed Sheekaa fa'aa wajjiniin Abbabaa Bushuu fa'aa wajjiniin mucaa nu jala wareegame sana isaan wajjiniin Yoosef Gammachuu eeyyen warra sirbitoota kana wajjiniin wallee yaalaa turtan immoo akkamittiin gara sanatti dabalamtan? Shubbisaanan hojjechaa ture innaa sana Minilikii kaasee shoo qabna ture. Achi baandii gadaa immoo qidaameef sanbata achuma guulalleetti agarsiisaa turre. Achi immoo gara Wingeet kanatti irrattis Meeccaaf Tulama irratti hojii guddaa hojjechaa turre. Edda immoo dhaabni achi ba'es immoo adda bittinnoomne haalli tokkos rakkinnis otoo nuti mudatu ibidduma keessa hojjechaa achi immoo Hawwii hoteela keessattis hojjechaa turre. Achi haalli jireenyaa kun baay'ee nutti ulfaannaan immoo yuunivarsiitiitti galee 4 kiiloo. Achi immoo waggaa tokko otoo hin baratiinaan baandiin xiyyaaraa kun wannoo hojjaa maastaawoqiyaa baaseetiin sababii sanaan daandii xiyyaaraa galee carraa argadheef. Mee otoo gara daandii xiyyaaraa galuutti hin deemiin dura Margaa Show imala gootaa yeroo hundumaa gootummaa dhaadhessaa dhaloonni imala gootaa imalee gootummaa irraa akka baratu kaayyoo qaba. Isiniif goonni eenyu gootummaani? Anaaf gootummaani seenaa hojjechuudha. Ilmi namaa tokko hin dhalataa, hin guddataa, seenaa hojjetaa. Seenaa sana keessa immoo wanti inni kaayee darbu hin jira. Akka Oromootti wanti inni seenaan inni kaayee gara fuulduraatti immoo innis hin darba namatti kennee darba. Kan nuti keessa dabarre dirqii nutti kennamee miti immoo sana. Dirqii qabaannee miti seenaa ofirratti baanneet seenaa Oromummaa kana qabanneet Oromummaa kana tokko iddoo tokko geessisuudhaaf carraaqaa turre. Namni baay'ees nu bukkee wareegameera Oromummaa kanaan. Otoo kana hojjennu garuu egaa sinis dhaga'uun keessanis arguun keessanis hin oolu. Otoo dararamnu mana hidhaatti dararamnu namni hin garafamne hin jiru, namni hin dararamne hin jiru. Kan nu bukkeedha ammoo
bakkee namuma gargaarullee dhabamee edda dhaabni ba'ee booddee as Goojaan barandaa irratti qorra ajjeese jira. Nama gargaarsa dhabe baay'ee ture. Fakkeenyaaf eenyu fa'a? Bakkeenyaaf kan amma lubbuun jiru mucaan amma sinumti gargaartanii gadda askoo kanatti mana argatee eenyu sirbitu sirba walwaallee kan sirbu. Ittaanaan amma otoo ittaanaan dubbatee narraan bareeda maal ittaanaan fa'ee kan ittaanaa caalummoo kan du'an kan hafan namoota baay'eedha. Guddaa galatooma. Mee sana booda maal barattan? Yuunivarsiitii kamii? Sana booda otoon hojjaarra hojjedhu as Unity University baradhe. Unity University booddee immoo Jimma University baradhe. Unity University accounting baradhe. Jimma University immoo business administration and information science dhaanin degree koo fixe. Galatooma dura buufata xiyyaaraa Itoophiyaa keessa akka hojjechaa turtan naa kaaftanii akkamitti achi keessatti qacaramtan? Achi keessatti qoonni keessan maal ture yookaan gosti hojii keessanii maal ture? Gaariidha. Daandii xiyyaaraa bara 1995 baasee ture. Namoota 700 galmeesse written exaamiidhaaf jechuudha. Written exaamii namoota 700 keessaa namoota 86 written exaamii sana darbinee namoota 800 keessaa immoo interview kan galle keessaa immoo nama 25 dabarseet koorsiitti nu gashe. Koorsii 6 dabarannee booddee dhimma nageenyaatti security guardiidhaan daandii xiyyaaraatti kontiraata waggaa 2 eddan hojjedhe booddee 1997 qaamii ta'ee hojjaa calqabee jechuudha. Ammam hojjettan achi keessa maaltu ture? Akkamitti immoo baatan achi? Moo ammayyuu achum jirtu? Lakki waggaa 21 hojjedhe daandii xiyyaaraa keessa. Waggaa 21 keessatti garuu ani hojjaa koo qofa otoo hin ta'in achi keessatti of guddisee biyyattii kanaaf iddoo guddaa waan guddaa hojjechuu waan keessi koo wannoo harkani guyyaa wannoo jedhuuf barumsaanis eeggan of jabeessee booddee team leaderii kaaseen shift supervisory operation manager ta'ee amma waggaa 21tti otoon hojjedhu bara 2009 haaluman nan fakkaanneen haala kissiidhaaf iyyuu adda ta'een waan sabummaa kootiin oromummaa kootiin sababii oromummaa kootiin kan ka'e qofa bara 2009 maakalaawii Saayibeeriyaatti na qabanii na gashan. Maaliif jechaan fakkeenyaaf amma silaa'oo tika mootummaa ta'e keessatti sin tika mootummaa taatanii baay'ee amanamoo akka turtan waan karaa daandii xiyyaaraa ba'us galus mallatteessaa nama turtanii ofiifuu tika akkamitti waan Oromoo taataniif qofachii qabamtan? Gaariidha. Wanti kun akkamii bara 2009 sanagaa siyaasnumti biyyattii kanaas gara kufnaatti haala deemaa tureen amman sana gaggeessaa ture sanatti oromummaa koo badaa namni badaa beekus hin jiru achi keessatti. Sana booddee immoo innuma bara kunoo irreecha gubbaarratti uummanni keenya baqaqaa sanatti bu'uuree dhumu sana onlaayinii biiroo keessatti nuti ilaallaa turre. Sababii sanaan miira ture ta'een gaaf sana argaa turtanii? Ta'een gaaf sanaa maal yaadattu maal yaadachiiftu? Ta'een gaaf sanaa iyyuu uummanni nuti gaayu wannoodhaan ilaalaa turre. Uummanni baay'inaa akkasitti fincila oromummaa isaaniitiif fincila kaasanii
balaaleffachaa turan sana wanti qophaa'e duraan dursanii waan qopheessantu jira. Garuu biiroo keessatti isaan akka gaariitti haasaa turan. Kun akka mudatu haasaa turan. Ani immoo sana dura ijoolleen immoo kabajuu qabna iddoo sana deemnee kabajuu qabna. Waan kana nu kompenseetii goona. Hayyamallee nuu kenneedhanii ijoolleen nu biraa deeman jiru. Na biraa deeman jiru. Hayyama kenneefi. Suni isa sanatti ittan dhufaa xiyyaaraa fi helikooftariidhaan innaa rukutanii fi giraawundii ta'anii iddoo qabatanii innaa uummata sana mataa rukutanii baay'ee natti dhaga'amee miira hin taane keessa seenee dhiigni walwannoodha. Saba sana hiddi qabeenyaa hidda keessa seenanii laga sana keessatti kan funaanaman irra kan saree nyaatte argeeran. Baay'ee garuu namatti dhaga'ama. Oromummaan innaa sana amma har'aatti sammuu koo keessaan badu. Sababii sanaan garuu akka anis achi keessa waanan tureef waa hunda isaa ilaalaan ture waan ta'eef mootummaan garuu nu namatti hin dhukaafne gaazii nama boochisus uummatatti hin naqne makkalaakaanis yookaan raayyaan ittisaas hin galle jedhanii haalan. Dhugaan jiru garuu isin eessatti nama jettan kan. Guddaa galatooma. Sana booda sanumarraa hojiirraa ari'atamtanii waan biraa waan of keessaa qabu. Sana booda waan biraa waan of keessaa qabu baay'eetu jira. Hojjaa otoon hojjedhu hojjaa kana gubbaarratti koroneelota lamatu hojjaa irratti badii uumanii turanii. Gabra Egzaabeer kan jedhamuu fi koroneel Gabra Egzaabeerii fi koroneel Salamoon kan jedhaman. Jiru amma jarreen kun lubbuu. Jarreen kun hin jiranii yommuu sana kaapiteenii tokko wajjin wal lolanii kaapiteenii kana kabalaa rukutee Gabra Egzaabeer kan jedhamu. Kaapiteeniin sun balali'uu kana booddeetti jibsamii isaa qabatee gaafa deemu istaandi baay'eedhaan akka filaayitiin sun deemu taayeggan taasisee booddee kaapiteeniin sun immoo ajajaa mana daandii xiyyaaraa obbo Tewolde Gabra Maariyaamitti imeelii taasisee imeelii sanaan immoo kan urgent investigation kan jedhu immoo natti copy paste godhee sanaan otoo investigeetii godheessa akkaataa namichi hojjaa badii hojjete suni wannoon mana hojjaa sanaa immoo maanuwaaliin ittiin bushaan maanuwaaliin ayyar mangadii sanaa immoo termineetii waan nama taasisuu fi isaan termineetii ta'an. Gaafa termineetii ta'an. Koloneelonni kun lamaan jechuudha. Eeyyeen. Gaafa termineetii tokko Gondar lafa durayyuu qaba wannoo saliixii hojjedha jedhee baay'ee na galateeffatee deeme. Inni kun immoo as Qilintoo የደህንነት ጥበቃ ኃላፊ ta'eet achitti hojjechuu calqabee jechuudha. Yoo sana aangoon keessan sirumaa namoota jeneraalota kanneen iyyuu aangoo hojiirraa dhaabsisuu qabdu aangoo yeroo sana. Ana jala jiru. Isaan wannoon isaanii koloneelii ta'anii haa dhufan malee qaxaramuudhaan. Itti waamamni isaaniis hin jala. Itti waamuun wannoon isaanii achuma ta'u garuu qaxaramanii gaafa daandii xiyyaaraatti kun teelee irratti kan akkuma isaan ittiin gargaaramanii xurataan isaanii gaarii ta'uuf mootummaan namti bara sanaa biiroo mootummaa adda addaa keessatti ajajaan galan kan dhufanidha. Badiin isaan hojjetanii isaan waan termineetii taasisuuf termineetii ta'an immoo sana gaafumsaan mucaan kun natti kakatee deeme jechuudha. Edda natti kakatee deeme booddee ijoollee mana san keessa jiran warra dadhabaa kana walitti sassaabee narratti ijaaruu calqabee obbolaan isaa immoo maakalaawii kun kititiliirra kan jiran kun achitti kan warra garafan firoomni isaanii akka jiranitti maakalaawii Saayibeeriyaa keessa kan jiran kan tureeyyu. Sana booddee maal jedhaniiti otoon walgahii geggeessu tiim liidaroota 32 otoo walgahii kana geggeessu
maakalaawii dhufne balbala narratti kan kwakwaani baankalaawii dhufne naan jedhani ishee eegan immoo maal inni rakkoon keessa jennaa achumatti kaateenaa harka kootti godhanii eessana Yordaanos hoteelii nageessanii Yordaanos hoteelli edda nageessanii booddee sa'aatii 7 kaasee amma sa'aatii 12 achi na kaanii sa'aatii 12 immoo underground keessatti wayaa narraa baasanii nagarafanii akkan taane ta'ee reefuma koo geessaniit galgala sa'aatii 1:00 Saayibeeriyaa lakkoofsa 4 itti nagatan. Kan si dhibu mucaan fuudhee lakkoofsa 4tti nagashe sun haala isaanii hojjetan sana haala isaanii boruu narratti hojjechuudhaaf qophaa'an sana akka tasaa Oromoodha mucaan kuni poolisiif federal poolisiidha. Anatu geessee achitti gatee koriidarii walakkaatti dukkana keessatti silkii narraa fudhate. Yoo duutes wanti tokko yoo si mudates silkii kennaa kennee silkii narraa fudhate. Achi nagashee deeme. Bilbila qabatanii jirtu yoo kanas. Bilbila amma hunda achitti wannootti gasheera. Bilbila kam qabatare kan maatii moo? Kan maatii. Bilbila maatii keetii naa kenni naan jedhee achumaan bilbila maatii kooti kenne inni bilbila maatii kootti naa bilbilee as galeera egaa wanti sarragoo yoo jiraates in hordofna rakkoon qabu jedhee akkata isaa anmuun galee achi seenu lakkoofsa 4 sana obbo Mararaanis achuma turan. Achi keessa manii kibilii Mararaa jechuun Profeesar Mararaa Guddina. Isaan kan bultii 4 waan ta'e na wajjin turanii achi booddee gara Qiliinxootti darbanii ani ji'a 3 achi keessa taa'ee jechuudha. Amma maanni kissiin isaan natti banan ባለቤቱ የማይታወቅ ወድቆ የተገኘ የመንገደኛ ንብረት ክሲ ከነረት በነኒ ንብረቱ ምንድነው? ዋና ማን ሙርቲ ጋፈት ወርቂ ዳለኒ ወርቂን ኩምበሬ ግዝቢቲ የናን ግዝቢቲ በበርባድና ጅራ ኢንቨስቲጌቲ ጎቻ ጅራ ጊዜ ቀጠሮኑ ከና ሐለ ጅዶዳን ጃሰዲች ከሰነካ ጃሰዲ ቦዲ አመስ ወኖ ቀጠሮ ወኖ ነረት ጋፈተኒ ኡመረት ገሩ ኢሳን ጀአማ ጃሰዲ ፉንድራ ዋን ማን ሙርቲ ኢሳን ሙደፍ ዳንዲ ጥያራ ወኖ ነው ከና ያለኔት ቀየልቸ ነው ከና ወከና ከና ንቀምን ሙጫ ከና ይረካ እጋ ዳንዲን ጥያራ ነን አባን ቀበኛ ዳንዲ ጥያራት ነሞንስ ittiin deeman daandii xiyyaaraati miini kun bade kan jedhani transit flight kontrabaandii akkan taane biyya kanaan kan waan ba'e miti transitiin kun immoo as galeet maal jedha Abijaan Lagos jedheet transitii godhee as qubatee asirraa immoo gara Duubaayitti kan deemudha flightiin kun akka daandii xiyyaaraatti iskiriiptoolee gattee weebsaayitii qaba. Biyya baadbaaddeetti adaqxee iimeelii gochuun dandeessa. Iimeelii gottee wanta akkasii asirratti ganneerraa wanta akkasii asitti raanfanneerraa nuuf haa barbaadamu jedhuu hin danda'a. Bakki kun hundi jirutti moobaayilii illee namni gate yeroo baay'ee nuti barbaannee namni erginuuf kastamarii baay'eetu jira. Waan amma naga'u tokko immoo akkamitti ijoodhaba jennee jaadii warqee kiloogiraama 10 kiloogiraama 10 kiloogiraama 10 jaanii achiin egaa akkanaan fe'isuma narra kaa'ani taappeellaan irratti laxxafan akkan hin baane tokko abbaan qabu jedhan namni gateen beekamu warqee namni gateen beekamu jedhan lama ani immoo iddoo sanatti iyyuu hojjaan koo iddoo sana miti. Opereeshinii sana ragaa waraqataa nan qaba. Ani kanneen hojjedhe itti gaafatamummaan koo heed oofisii Hangaarii Aviation Academy kaargoodha kan inni itti gaafatamu. Innumtuu hunduu otoo jiru immoo gaafa isaan jedhan sana immoo ani guyyaan hojjedhee bahe. Bade kan jedhan immoo sa'aatii 2 fi daqiiqa 45 gubbaarratti filaayitiin sun kan galeedhamu. Siistama daandii xiyyaaraa immoo ashaaraan galta ashaaraan baata. Siistamaan galta. Kan sii kaffalamus ashaaraan galte sana faayinaansiin ganzaba sii kaffala. Saappi kan jedhamu piroogiraamii irraa fuudhanii
deebii kennaniiruuf. Wanti nu jala ragaa san harkaan qaba waan ta'eef በኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል ምርመራ ቢሮ አዲስ አበባ ጉዳዩ ምላሽን ስለመስጠት waan akkasiidha gaaf sana akka isin hojiirra hin jirre namoonni hojiirra guyyaa sana turan ato Ambaayee Kiroos akkasumas ato Saamu'eel Iggazu akka hojiirra hin turre namoota kakkaa'anii jiran gaafii isaan deebisanii jiran sana booda gaafii sanaan jarri kuni wanti tokko ragaan qabdanii jedheen manni murtii himmuu sana lama wantumti ulaagaa seeraatiin kissi namni tokko banuudhaaf tokko egzibiitiin jiraachuu qaba. Lama immoo waanuma sanarratti illee gargaaramee faayinaansiidhaan ganzaba kana argannootti jijjiiree faayinaansii argateera kan jedhu illee jiraachuu qaba. Achi booda immoo hiirbaay kan jedhamu jaroota namni kun wanti jedhu sadan kun gaafa walitti dhufe namni kun seeraan gaafatama kana waan hin guuttannee fi asinuu akka barbaadan gochuu dandeessu waasiin baasneerra jedhan. Gaafa waasii 10,000 bahe ja'a sadii achi booddee manni murtiis naa barreesseera. Hojjaatti akkan deebi'u achiin hojjaattis na deebisuu didanii jechuudha. Hojjaatti na deebisuu didanii totuman egaa bara 2009 calqabee amma jijjiirraan kun dhufutti aluma taa'eetan jijjiirama kana bukkee waa guddaa hojjechaa tureera. Bu'aa baay'ee hojjedheera. Biloogariis nan tureera. Filmaatonni filataman yommuu dhufanii warri dammaqan immoo isaaniin hordofanii baankii gadaa gabaan addunyaa saffisaan guddachaa jira. Baankiin keenyas daandicha hordofeera. Tajaajiloota baankii idil addunyaa adda addaa dhiyeessaa carraaqiif kaayyoo keessan milkeessaa. Baankii gadaa sharafa maallaqa biyyoota alaa dhiyeessii amansiisaa fi gatii madaalawaan nu biraa argattu. Yoomiyyuu nu abdattu. Tajaajila faayinaansii, daldala alergii fichisiisaa fi qindeessa adeemsa hojii barbaachisanii hundaa fi baankii gadaa yoo filattanii fedhii keessan guutattanii baankonni addunyaa irratti bebbeekamoon baankii keenya waliin hojjechaa jiru. Maallaqa roga addunyaa kamirraayyuu firaaf aantee keessan irraa isiniif ergamu karaa iswiifti koodii keenya yookiin dhaabbilee daddabarsitoota maallaqaa addunyaa irratti filatamuun nu waliin hojjetanii dahabshiiliif riyaa taasifadha. Faayidaalee keessan mirkaneeffadhaa milkaa'ina keessaniif kottaa nu waliin hojjedha. Baankii gadaa baankii alotaaraa. Tamir Properties. Tamir Properties akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2008 kan hundaa'e dhaabbata damee Real Estateetiin beekamu. Tamir Properties daldalaafis ta'ee jireenyaaf iddoowwan tarsiimoo irratti ijaarsaawwan ammayyaa raawwachuudhaan beekama. Kaayyoon keenya gamoowwan ijaaruu qofa osoo hin taane hojmaata fooyya'aa teekinooloojii ammayyaa fi ogummaa ijaarsaa qulqullina qabu beeksisuun damee kanaan ashaaraa haaraa kaa'uudha. Nuti maatii Itoophiyaatiif mana jireenyaa amansiisaa investorootaaf filannoowwan investimentii amansiisoo fi bu'a qabeeyyii ni uumna. Piroojektonni ijaarru jireenyaaf mijatoo, nageenyaaf amanamoo, daldalaafis milkaa'uudha. Tamir Properties bu'aa teekinooloojii fi ogummaa ijaarsaa walitti makuudhaan magaalaa ammayyaa boruu har'a maamiltoota isaatiif dhiyeessa. Hanga ammaatti piroojektota 10 xumurree manneen appaartaamaa ammayyaa kan kennine yoo ta'u, amma immoo Saarbeetiif Bulgaariyaatti, Garmantii fi Hayaatitti akkasumas Piyaassaatti isinii filannee piroojektota ijaaraa fi gurguraa jirra. Tamir Property keessatti dhagaan ijaaramu kamiyyuu of eeggannoodhaan kaa'ama. Dizaayiniin hundi kan bocamu maamiltootaaf akka mijatutti yaadameeti. Imalli abbaa qabeenyummaa manaa keessanii milkaa'aa fi qajeelaa akka ta'u beekumsaa fi humna qabnu qindeessinee hojjechuu keenyatti fufna. Tamir Properties mana isiniif mijatu waliin haa filannu. Tamir Properties. Maal yeroo sana mee kan naan galle fakkeenyaaf yeroo sana Oromoon qabsoon inni gaggeessaa ture sirna TPLF faana. Isin immoo qabsoo dhaaba siyaasaa guddaa ABO keessa turtanii achi immoo deebitanii tika mootummaa kanaa taatanii qacaramuu qofa osoo hin taane immoo waraqaa kana gadi nuu baasuu dandeessu. Waraqaa beekamtii baay'ee isinii kennamee jira. Ramaddii inumayyuu tokko waraqaan ani ragaa argadhe keessaa waggaa 15f guddina daandii qilleensaa Itoophiyaa irratti
gahee olaanaa gahee dachaa waan baataniif beekamtii guddaa isinii kennineerra. Waraqaa jedhu fa'aa argaan ture. Namni beekamtii akkasii qabu akkamittiin akkanatti gatame? Dabalataanis immoo biloogarsii kanarratti maal barreessaa turtan? Waan Oromoo miidhu moo waan Oromoo fayyadu moo hojiin tikaa isin hojjettan? Maal tiksitume? Maalin? Egaati iddani haalli siyaa. Mee waraqaan inni kun maal jedha? Inni nuti jalqabaa kun waraqaan kun amma application letter jedha. Kun guyyaa qacarrii keessanii. Application letter jedhe. Kan obbo Tolden Tawalde Gabra Mariam. Appreciation letter jedhanne. Please keep up the work. Hojii guddaa hojjechaa jirta cimii itti fufii. Kan jedhudha. Xalaasinii kennameedha kuni. Inni biraas akkasuma immoo Masaa Shifarraa'u kunis immoo promotion jedha. Promotion. Sadarkaa guddinaati. Shift supervisor airline security. Taatanii kan tol guddattan jechuudha. Inni kunis immoo akkuma kana kan ammoo malka baree. Kunis appointment. Xalaa muudamaati. Muudama kunis. Ammas malka baree dhumaan kunis muudama biraati. Kun immoo US Department of Homeland Security. Waraqaa beekamtiiti. Samu'eel Yiggazu Immaana. Kan biraas Boeing kunis dhaabbata Boeing. Kuni hundi osoo jiruu maaliif xalaa baay'eedha kun iddoo sadarkaa garagaraatti muudama. Inumayyuu kan waggaa inni kun immoo maal jedhaa ባለፉት 15 ዓመታት በቅናትና በታማኝነት ለኢትዮጵያ አየር መንገድ እድገት በግልጽም ሆነ ከሌሎች ጋር በመተባበር ላበረከቱት አስተዋጽኦ ከኤምባሲው አድናቆት ጋር ይህ የምስክር ወረቀት ተሰጥቷል። akkasuma inni kunis የምስጋና ደብዳቤedha. kunis waraqaa galataa biraati. ammas kunis የምስጋና ደብዳቤ jedha. kunis ምስጋና jedha. xalaan amma kana baay'een isaa jechuun qofa toon taane hundi isaa xalaa galataati. namni akkasitti galateeffame, namni akkasitti kabajame akkamittiin halkan tokkoon gaggeeffama hojii malee. Gaggeessaan kun immoo seeraaf sirna isaa kan eeggateedha. Kana qofayyuu miti kan si dhibu isaan amma kiiloo 10 jammaree amantummaadhaan miliyoona 847 shaanxaan gatame doolaara miliyoona 847 shaanxaan gatame naggaadota Naayijeeriyaatti dhufaniitu shaanxaa makiinaa keessatti raanfatanii deemanii isa anatu duutii ofiisarii ture yeroo sana. Duutii ofiisarii kan inni hojjedhu sanbataaf qidaamee karaan si qaqqaba. Qobaa kee murteessita daandii xiyyaaraa keessatti hojjaa. Gaaf sana anatu ture. Bakka sana sa'aatii 3 keessa galgala waan namni kun gaafa raanfatu X-ray keessa geenyetti doolaara ta'uu isaa barraan poolisii federaal poolisii waan maddeen federaal poolisii 4 wajjiniif qidaameef sanbata achi taa'ee eegeen gaafa hojja duree gaafa obbo maanaajeru halaafinni galan isaan akka barbaadan akka godhan itti kenne. Doolaara meeqanaan jettan? Doolaara miliyoona 847. Eessarraa kan dhufan jettan Naayijeeriyaa? Naayijeeriyaadhaan. Duubaay deemanii. Asitti gaafiin qaba. Doolaarri amma kanaa akkamitti irraanfatama? Doolaarri amma kanaas baatanii deemuun hin danda'ama? Tiraanziitii waan ta'eef isaanii biyya kana galuu hin danda'u. Tiraanziitii waan ta'eef deemuu hin danda'u isaan. Isuma irratti illee maakalaawwiifis kan dhufan jiru. Akkamitti birrii kana nirmanne haala jedhuudhaan. Akkamitti deebiftee? Akkamitti waan kana gootee maaltu si dhibeet federaalitti qabsiista haala jedhuun hojjaa baay'een irratti hojjechaa turan.
naqabaniis na hidhuudhaaf waa baay'ee hojjetaniiru. Garuu immoo ani dhugaarraa hin miilu haala jedhuun isaanis appreciation leetarii abboota waldees naa waamanii ijoollee gaaf sana onnee jedhanii birrii 25,000 akka kennaniif taasiseen amanamummaa isaaniitiif jechuudha. Sana booddee immoo kanumti daandiin xiyyaaraa CEO fi maaneejimentiin kan beeku warqii kiiloo 53 innis akkasumatti irraanfatame kun amma isaan kan beekan kun isas akkanumatti dhufanii fudhachuudhaaf jennaan akka isaan hin fudhanne godhee abbaatti akka deefu taasisee daandiin xiyyaaraa viidiyoon qaratsamee amanamummaa amanaa qaba. Kastamarii isaatiif waan akkasii irratti waan guddaa hojjeta jedhee galata guddaa akka daandiin xiyyaaraa argatu taasiseera. Dhumarrattis jarri warra birrii qaban kun illee birrii kanatti ittiin kenninaa jedhanii otoo mormanii CEO Tawaldee Gabra Maariyaamis kastamaarii keenya kan caalumtuu hin jiru birrii kana hin baafnu jedhanii jarri biyya dhufani sana baankii irraa kan baasan ragaa maaliif birriin adda addaa shibbirtanyaa kan jedhu kan deemu hin jira. Sababii sanaan kun shibbirtanyaadhaaf socho'aa jira kan jedhan birriin kun jalaa qabamuuf waan jedhan imbaasiin asii biyya sanaaf baankii isaan irraa ittiin baasanii seeraan akka bahee birriin kun deemaa jiru dhufee ragaadhaan imbaasii walitti dubbatee birriin kun akka jaraaf kenname taasifame. Kan sidhi bogaati sana keessa akkamitti birrii kana akkamitti warqee kanas kan dhabne jedhanii kanumas achitti gubatan baay'eetu jira. Haftee kana gubbaa edda kun darbe booddee otoo naa darbe otoon barbaade sana harka koo jira. Garuu waan kana gooneef jarrumti walitti gurmaaniif akka isaan hin nyaanne akka isaan waa tokko gochuu hin dandeenye ilkaan waanan itti ta'eef maal jedhanii dubbatan umarra. ከሳሙኤል ወንጀል ማምለጥ አይቻልም። ከሳሙኤል ወንጀል ማምለጥ ማለት ከአንበሳ መንጋጋ በስቲክኒ ስጋ መልቀም ነው። ያኔ ተረቲውን ለነደረት ተረታ አፋን ሳቲን ቦተወልደን በዚህ ኦፕሬሽን ድሮ ዋባኤቱ ዘረፈማ ቱሬ ዋባኤት ተተማ ቱሬ አዳንድን ጥያራ አካ መሬት ከኤት ሁሉ ወኖ ታቱሬ ኦፕሬሽን ስነሰረስ አነቱ አመንቱ ማራን ፍራቴ imma nageenya hirawi dannati warra jedhan adda adda hirmannee opereeshinii san daandii xiyyaaraatiin akka hojjetu innata isa anatu geggeessatu. Maaltu isinitti dhaga'ama gaafa daandiin qilleensarraa Itoophiyaa akkasitti maqaa gaarii maqaa guddaa Itoophiyaa bira darbee kan Afrikaa ta'e addunyaatti beekamtii guddaa argatee jira. Dhamaatiin keessa yeroo sana dhaaba dagaleedha jedhee yaada. Maaltu isinitti dhaga'ama har'a sadarkaan daandii qilleensaa Itoophiyaa akkatti guddatee beekamee abbaa badhaasa dachaa gaafatu. Baay'ee miira guddaan natti dhaga'ama. Maaliif dafqee koo achi keessa jira. Baay'ee itti dhama'eera. Beeksaba koo amman irraanfadhuuttiin daandii xiyyaaraa irratti hojjechaa ture. Garuu immoo warrumti irratti ijaaramanii akka ilkaan itti ta'e warri beekan anayyuu qofa miti beeksaba koo akka beekamni koo addaan bittinnaa'u taasisanii. Meeshaas dhaga'een ture qorannoo keessa sababa kanarraan kan ka'e haati keessan akka sammuun tuqame isinillee dhukkubsattanii akka deebitanii fayyitan haadha manaa bultiin keessan akka jeeqame akka babbade qoradheen jira. Kun mee akkam naa kaaftan? Sirriidha. Calqaba maal ta'ee muuni maakalaawii Saayibeeriyaa turu sana yeroo tokko achuma Saayibeeriyaa keessa na fuudhanii konkolaataa ani mana koo sakatta'uudhaaf konkolaataa fuudhanii deemanii sa'aatii 9 guyyaa keessa sa'aatii 9 mana koo seenanii sakatta'uu calqabanii haati koo immoo haalan keessa jiru sana na argitu xinnoo dubbachuu kaanaan sadafii rukutan haadha koo. Achumatti haati koo feentii goote anis dubbachuu hin dandeenye na rukutanii haati koo makiinaa biraatiin hospitaala akka galtu
taasifame sa'aatii 9 calqabanii amma sa'aatii 12tti mana koo sakatta'anii qorqoorroon hin hafne matsaafa hubannoo shelfii tokko guutuu bittimsanii saalonii keessatti tokko tokko ilaalanii waa tokko saantimii tokko dhabanii fuudhanii na deebisanii na gashanii haati koo sababii sanaan sammuu ishii tuqamee hammarraatti haati koo anoo mucaashii kana obboleessa ishiitiin na waamti malee mucaashii ta'uu koo illee hin beektu. Dammaqni of hin barre hammarraatti bara sanaa kaasee algaarratti haftee amma kunoo haadha koon xooraa. Namoonni baay'een basaastummaa yookaan tika kana ni sodaatu. Akkamittiin itti galtan isin garuu? Sirumayyuu dhaaba siyaasaa wal faallaa ta'e keessa turtanii gara kanatti akkamittiin seentan? Sirriidha. Ani kan inni itti gale keenyayyuu kan daandii xiyyaaraatti malee kan aviyeeshinii miti. Daandiin xiyyaaraa bilisaa dhala. Garuu immoo haa ta'u malee warrumti nu wajjin qormaata malee warri siyaasa ta'anii nu wajjin galan hin jiru. Nuti garuu akka carraatti yommuu sana siyaasa malee bilisaan dorgomnee galle kan galledha. Akka egaa daandiin xiyyaaraa siyaasni keessa hin jiru dhorkamaadha wannoo waan ta'eef tiraanspoorteeshinii keessa garuu wal bukkee daandiin xiyyaaraa seekiyuritii ayyar mangadii eenyurraa fudhata hojjaa mana nageenya ብሔራዊ ደህንነት irraa fudhata. Laayisansii isaaniitiin hojjeta daandiin xiyyaaraa sana keessatti nuti waan akka daandii xiyyaaraatti maal hojjenna? Nageenya namaa, nageenya kaampaanii, nageenya xiyyaaraa, nageenya immoo shaanxaa hubannoo meeshaaleewwan kastamarii waan kana hunda walitti qabnee kaargoo calqabee kan kastamarii kan ta'e hundaa fi nageenyuma hubannoo biildingii hubannoo sanaas hundayyuu kan eeguudha sawannoon kun. Tole. Mee har'asoo carraan deebi'u argame fedhii qabdu gara sanatti deebi'anii? Hubannoo qaamaanuu dhaqee maaliif dafqa kootu irratti dhama'ee dafqa koo bichaa miti daandiin xiyyaaraa ijoollummaa koon irratti hubannoo jedhe. Har'a garuu kun waraqaan nama argite kuni anaaf ragaa guddaadha. Daandii xiyyaaraa fi akka nama tokkootti callisee hojjaa tokko toon hojjetiin ragaa tokko toon qabaatiin daandii xiyyaaraati nama bahee miti. Ragoolee appirisheeshinii kun kana hunda argiteetta. Waraqaa galataa beekamaa. Aangootti guddachuu. Waraqaa baay'ee jira amma daawwattoota keenyaa fi afaan Amaaraatiin barreeffame. Waraqaan kun hundi waraqaa galataati, waraqaa muudamaati, waraqaa ol guddachuuti malee waraqaa guyyaa tokko sadarkaa kanarraa sadarkaa kanatti gadi si buufne iddoo akkanaati iddoo akkanaatti gadi si siqsine kan jedhu of keessaa hin qabu. Waan hojii keessan irratti amanamummaa keessan irratti shakkisiise hin qabu. Naannoo waraqata 20 ta'a natti fakkaata. Kan biraa immoo even US Department of Homeland Security dhaabbata biraarraayis argamee jira. Maaltu isinitti dhaga'ame gaafa kana hunda keessaa immoo baatanii qajeeltan? Har'a maal hojjechaa jirtu? Jiruun akkam? Har'a yooni jiruu tokkoyyuu hin qabu. Rakkoo guddaa irra jira. Haadha koo eebamsiisaa jira. Kan na gargaaraa jiran ijoolluma daandii xiyyaaraa kan hojjetaa turan har'a biyya alaatti deemanitu na gargaaraa jira. Hojjaan tokko hin jiru. Ani immoo laayisansii kanaan hojjaan koo daandii xiyyaaraa irra waan ta'eef daandiin xiyyaaraa biraa waan hin jiraanneef qaxaramuudha baay'ee rakkisaa waan ta'eef. Isarrayyuu ana amma xurataan koo gootti daandii xiyyaaraa hojjaa koo hojjedhee xurataa koo kabajjisee yoon ba'e anaaf guddaa ture. Garuu immoo sana carraa sana argachuudhaan fiyyuu. Hin gaafanne mootummaa hoo hin gaafanne? Gaafannaan maal jedhanii mana murtiiti shibbirtanyaa fi ramusinnaa jedhaniiti sila waan na kassasaniif shibbirtanyaan inni jedhamu manni murtii mataa isaatiin igbaanyin immoo hin gaafadhu maal jedhanii የህግ ስህተት አለበት kan jedhudha. የህግ ስህተት ደግሞ በህግ ነው የሚታረመው ያኒት እሳ ሽብርተኛ ሰነ ነራ ካሰኒት ከኒ ሙስና ሰይደን ሰነሞ ኩኒ ሰጋ ያኒት አርማ ባው ቀብደና እንጀሪት ጋፈና ሙርቴሳ ሰናና ሙርቴሳ ሶ ከናፍ ስቲ ዋን ፈረደሜፍ ሲገሹ እንደደኙ አችቲ ዴቪስተኒ ዴቪቴ ገልቱን እንደሱ ያን
Kanaaf immoo akkan galee geggeessaa mana xiyyaaraa sanallee gaafadhee namoota wajjiniin namoota hojjaarra jiran namoota kana naa ilaaluu danda'an akkan inni ilaalle dallaa sana akkan hin galle na dhowwan. Dallaa sana akkan hin galle galee illee akkan nama hin dubbisne na dhowwanii akkaataan galuu dhabnaanuman baree taa'ee kunoo akka nama maraateetti manatti hafee jiraan siin jedha. Kan biraamee dhimmoonni akkanaa kun gaafa raawwataman namoonni harkas hin qaban, namoonni kana dura waliin hojjechaa turtan, namoonni kana dura gargaaraa turtan hojii keessatti jechuukooti. Amma maamilee isinii ta'an, amma isin jabeessan. Baay'ee naa gaddu. Wanti guddaan maqaa isaanii dha'uun barbaadanii namoonni na gargaaran jiru. Maqaan isaanii akka dhahamu hin barbaadan. Maaliifi daandii warruma amma geggeessaa jiranitu bakka koo bu'anii geggeessaa jiranitu hojjaarraa ba'an itti fakkaata waan itti fakkaatuuf harkuma duubaatiin warri na gargaaran hin jiru. Kan isaa ol immoo warrumti biyya alaa ba'anii waan inni irra ga'e kana. Rakkina keessaayis kan ijoollumti keenya kan inni hidhamuudhaaf wannoo irratti ga'anii balaan tokko irra ga'uudhaaf kan itti dhufe akka biyyaa ba'an kan inni taasisaa tures hin jiru. Isaa ol immoo asumattis kan hin gaaddidduu taa'aafii ture hin jiru. Warri kun harka duubaatiin na gargaaru. Isaan ala jiranis na gargaaru. Midhaan immoo beeksisni koo biyyaa naa fe'u isumaanan jiraachaa jira. Xumuruudhaaf jirra haasaa keenya maal dhaamtan dhalootaa maal dhaamtan namoota hojii akkanaa irratti hojjetan yoo maal dhaamtan? Ani amma dhalootaaf maalan dhaabaa? Jabummaan nama tokko galateeffammaan nama tokko akka biyya kanaatti ta'e ani hin beeku garuu namoonni garuu hojjaadhaan waan hin taane sagaagaltummaa hin taane keessa galanii seerumaan harkaan waan ilaalamaa ta'e tokkoon hojjaarraa warri ba'an hin jiru. Akkuma kootti immoo biyyattii kanaaf ija ta'anii halkanii guyyaa itti dhama'anii warri hojjetan kun immoo akkanumatti sakaallaadhaan tooftaadhaan irratti ijaaramanii tooftaadhaan hojjaarra ba'anii amma sakaalamanii manatti hafan baay'eetu jira. Kana gaawwa dhaloonni kanarraa barachuu qaba. Dhugaan nama tokko ifaaf ifa maaliif kuni beerri wanti qabatamaan maalidha? Namni kun maaliif akkasitti kufe? Wanti qabatamaan harkat keessa hin jiru irratti kan qabatame dhugaan beerri dhugaan ijaan ilaalamu beerri jedhamee amma ilaalamuu hin dandeenyetti nama baay'eetu hubamee rakkatee jira. Egaa akka biyyaatti kan biyya guddisu garuu kana miti. Kan biyya gaggeessu garuu kana miti. Ani amma fillafeetii dhufee kan miidiyaa kanatti akka inni mul'atu barbaade dhugaa malee harka irratti kan qabatame cabbaacii tokko malee walitti ijaaramaniituma namoonni nama cimaa nama ija ta'e awwaaluu irratti kan gurmaa'ee biyya nyaachaa jira. Kanaaf immoo anoo kan darbeera warri kan booddee immoo kanarraa biratanii jabina isaanii keessatti wanti isaanitti dhufu wanti akkasii waan jiruuf of eeggannoodhaan akka hojjetan bichaan dhaama. Guddaa galatoomaa kan isin daawwachaa turtan Margaa Shoo imala gootaati. Namuu jireenya isaa keessatti sadarkaa dhumaa wayii, sadarkaa guddaa wayii, sadarkaa amanamummaa isa dhumaa wayii irra ga'uu danda'a. Gaafa kaan immoo faallaa isaatiin amanamummaa dhabee kufee argamuu danda'a. Kun biyya keessatti yeroo adda addaa mudatee arginee jirra. Namuu biyya isaatiif hojjeta, namuu biyya isaatiif jiraata, namuu biyya isaarra jiraata. Kanaaf nuti kan jennu imala gootaatiin namoonni daandii dhugaa qabatanii akka deemuu qaban. Dhaloonni daandii dhugaa qabatee akka deemuu qabu.
gaarummaa of keessatti guddisaa akka qabu dhaamsa keenya margaa shoo imala gootaati hanga ammaatti waan nu daawwattaniif guddaa galatoomaa ispoonsarri koo pilaatiiniyeemii baankii gadaa baankii dhaloota haaraa akkasumas ispoonsarri koo warqee immoo Temir Properties mana qulqulluu iddoo qulqulluutti isinii ijaarra jechaa jiru dhaqaa itti galaa imalli gootaa keenyaarraaf jenne xumurameera isinis istiidiyoo kootti argamtanii yaada dhaloonni irraa baratu otoo ta'uu baate biyya kana keessatti gaarii dhayeettan waan nu kaaftaniif guddaa galatooma torbeen shoo biraatiin walitti deebina fayyaa ta'a. Filmaatonni filatamaan yommuu dhufanii warri dammaqan immoo isaaniin hordofanii baankii gadaa gabaan addunyaa saffisaan guddachaa jira baankiin keenyas daandicha hordofeera tajaajiloota baankii idil addunyaa adda addaa dhiyeessaa carraaqiif kaayyoo keessan milkeessaa baankii gadaa sharafa maallaqa biyyoota alaa dhiyeessii amansiisaa fi gatii madaalawwaan nu biraa argattu yoomiyyuu nu abdattu. Tajaajila faayinaansii daldala ala ergii fichisiisaa fi qindeessaa adeemsa hojii barbaachisanii hundaa fi baankii gadaa yoo filattanii fedhii keessan guutattanii baankonni addunyaa irratti bebbeekamoon baankii keenya waliin hojjechaa jiru. Maallaqa roga addunyaa kamirraayyuu firaaf aantee keessan irraa isiniif ergamu karaa iswiifti koodii keenya yookiin dhaabbilee daddabarsitoota maallaqaa addunyaa irratti filatamuun nu waliin hojjetanii dahabshiiliif riyaa taasifadha. Faayidaalee keessan mirkaneeffadhaa milkaa'ina keessaniif kottaa nu waliin hojjedha. Baankii gadaa baankii dhaloota haaraa. Temir Properties akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2008 kan hundaa'e dhaabbata damee riil isteetiin beekamu. Temir Properties daldalaafis ta'ee jireenyaaf iddoowwan tarsiimoo irratti ijaarsaawwan ammayyaa raawwachuudhaan beekama. Kaayyoon keenya gamoowwan ijaaruu qofa osoo hin taane hojmaata fooyya'aa teekinooloojii ammayyaa fi ogummaa ijaarsaa qulqullina qabu beeksisuun damee kanaan ashaaraa haaraa kaa'uudha. Nuti maatii Itoophiyaatiif mana jireenyaa amansiisaa investorootaaf filannoowwan investimentii amansiisoo fi bu'a qabeeyyii ni uumna. Piroojektonni ijaarru jireenyaaf mijatoo nageenyaaf amanamoo daldalaafis milkaa'uudha. Temir Properties bu'aa teekinooloojii fi ogummaa ijaarsaa walitti makuudhaan magaalaa ammayyaa boruu har'a maamiltoota isaatiif dhiyeessa. Hanga ammaatti piroojektota 10 xumurree manneen appaartaamaa ammayyaa kan kennine yoo ta'u amma immoo Saarbeetiif Bulgaariyaatti Garmantii fi Hayaatitti akkasumas Piyaassaatti isinii filannee piroojektota ijaaraa fi gurguraa jirra. Temir Property keessatti dhagaan ijaaramu kamiyyuu of eeggannoodhaan kaa'ama. Dizaayiniin hundi kan bocamu maamiltootaaf akka mijatutti yaadameeti. Imalli abbaa qabeenyummaa manaa keessanii milkaa'aa fi qajeelaa akka ta'u beekumsaa fi humna qabnu qindeessinee hojjechuu keenyatti fufna. Temir Properties mana isiniif mijatu waliin haa filannu. Temir Properties.